Maan sitti baala anatti dalluu gaala maalirraa jechuu dandeekan ni beeytanii namni gaa barita mee rasuula sallallahu alaihi wasallam gaafa gartee makkarraa ka'ee gartee beeytal maqdis deemee gartee akkasitti jibriil wajjiin tahee gartee salaatuma ishaayitii fi gartee hanguma salaata ishaayii kana boodaan kaaniituma beeytal maqdis rabbii nageeyse jee hoggaa beeytal maqdis dhaynu maleekota ni gartee achitti jibriil wajjiin dhayne jee maleekaa jibriil wajjiin dhayne isa goflaa dhibba jaa qabu achitti gartee duuba ambiyoota 123 warreen na dura dabran rabbii lubbuutti deebiseeti kabaja isaatiif rabbiin gartee bakka san fide nabi sallallahu alaihi wasallam salaata ishaayitiif qaamamtee jee salaata ishaayitiif qaamamteeti nu salaachisii يا محمد أتنون دبري تقدم جنيني خبجة قرتي ربي ساف خنيف نبي صلى الله عليه وسلم أكشتي دروخته صلاة زي جودا خنيس قرتي صدر كربين نبي خنيافس قافة قرتي خيستو كشتي قرتي قريشين إرجما ربي صلى الله عليه وسلم أكشتي دررتي بكسيرو نبي سن كيستي صدر كنبي فكنمتي شادا خني موجزة أجائباتي والربين قرتي سانغم مچيسة خيسا مي وانين جمانكم مي haramummaa jimaa fi halaal kana keessaa shari'aan tun gartee ifaadha waan takkallee walitti gartee waan guuzoo walirra kadhatanii gaafa gartee paartiin sun takkaa sabni sun takkaa godinni sun badii waan takka takka gartee wali osoo hin tahin waan qabatamaan shari'aadha ogaa jen gartee daandii daban qabne karaa gartee suduudaati nabi sallallahu alaihi wasallam gaafa gartee achi dhaqusan ogaa samii dhaqusan maal arke samii tokkoffaa keessa maal arke samii tokkoffaa keessatti wayii arke lammaffaa keessatti wayii arke sadeeffaa akkasumatti hanga gartee jibriilaan as biroon kutuyyutti gaa dubbiin tiktok gabaabduu gaariidha achumatti mee samii tokkoffaa keessatti hoggaaniif wallaqu nabii sallallahu alaihi wasallam maal arge abbaa keenya aadam alayhi salaam isa arge lammaffaa irratti hoo maal agaree haraamummaa nama gartee horii ribaa nyaatu akkaataa gartee warri horii gartee ribaa kana nyaatu itti qixaaxamu gartee kana agare sinigala sadaffaa irratti hoo maal agaree nabii sallallahu alaihi wasallam haraamummaa horii yataamaa abbaan qabnee nama nyaate asirratti akkaataa isin itti hamtu nama gartee san agaree jechaadha nabii sallallahu alaihi wasallam isiniif galaami dubbii afraffaa tana qabadha nabii sallallahu alaihi wasallam maal agaree hammeenya nama gartee zinaa godhu akkaataa inni itti qixaatamu nama zinaa godhu mana akka gartee mana furnoo je kajallisaa gartee kajallisaa gartee manni sun jallisaa manni furnoo kun kaa warra godhuu beeka manni furnoo jallisaa bal'aadha gubbatti qal'aadha goojjoo xiqqishoo akkanaati jechuudha gubbatti taruma gartee ibiddee asitti qabatee gubatee achitti bakka qalloo sanitti akkasirra akkatu hundaa'u qilleensi irraan bu'u oksijiiniin harkatu kaarbomonoksaayiduma kana ukkaamamee xiittee achi gubatee giseen ifoonnatees dura gaddeebi'a gurbaan kun ibiddi kun dura gaddeebi'a gurbaan kunis ka'ee jala gaddeebi'a irraan bahu akkanuma cinqamaa hummaalii jeetiin gaafadhee jee nabi sallallahu alaihi wasallam akkamigaa qixaanni gurbaa kanaa kun maalirraa ta'uu danda'e giseen gaafadhee kuni namticha gartee zinaa godhuu jee nama zinaa godhu kasa gaggaalu haadha mana saatan ta'in irratti kagartee fedhii saalaa walqunnamtii saalaa barbaadee irratti bobbahu jecha arraan tana mee jimaa kana haraameessuudhaaf akkanatti dibbeen dhaamtu tun zinaan haraam irratti maaliif waliin kakaafne waan rabbiin walaa taqrabu zinaan hamaadha ittumaan dhiyaatinaa jelaan walaa taqrabu innahu faahishatu wasa'a sabiila ya rabbiin irraa gataase karaan isaatu hamaa ittuun dhiyaatinaa hojii amma meeqaantam namaatiitu lafumaa ka'ee waan kana karaa godhachuu jira ni beeynagaa warri gartee jimaan kun amma naannonni gartee jimaan kun hin jirre kun moorremma jimaan kun gartee beekumar xarafni gartee Itoophiyaa kun zuuriyaan warri jimaa beeku ni beeka warri maanta nagartee kun amma lafaa ka'eetuma gartee zinaan wanti jimaan haraam ijoo kun naannoo keessa waan jiru waa'ee zinaa kana takka zirziriin goonu garuu jilmaa olii gurguraa ni gamaami waan jiraa hundaa'uu ni beeyna kanaafuu zinaa irratti haa bobbaanu ulamaan hundinuu waan kanarraa ijoollee dachaa suura qabdan jimaa muka nyaachuu yoo haraam qabatu taate saabaan muka nyaachaa turan baala adda addaa nyaachaa turre yeroo sanitti gartee hanga gartee bobbaan teenyaa gartee akka hurbuutti nuti dutu takkatti jimaadha wanta baala nyaachaa turree jan muka kun rabbiin silaa beekee dubbatee waa hundaa'u silaa nuuf gatima arrumaan tan lafumaa kee godinni tokko jimaa qaba ummanni kun bara miskiina harka qalleeyyiin jimaa nyaatee bulaa bara kottu harargee mana wadaajaa dhaqi mana sargii dhaqi bakka adda addaa dhaqi namni kun aboo ati jima nyaatamoo midhaan nyaata janii gaafatan ani jimaa nyaadhaa jaa kun midhaan nyaadhaa jaa ka midhaan nyaatuufis midhaan kannan
Hajimaa nyaatuufis jima kannan. Maaltu isa jimaa bichaa nyaachise? Rakkoo isaa achi duuba deemee qoradhu. Harkatee midhaaniin silaachiin dhabuu danda'a namni kun hin beekamu. Dhabuu danda'a midhaan sanuu dhabee yoo maaliif midhaan kana nyaanne midhaan kana yoo nyaadde midhaan kun hedduu naaf hin ta'u. An jimaa nyaadhaa jira nyaatee jiraataan. Miskiinni sadaqaa kadhatu meeqaan tamii jira. Sadaqaa kadhatee hin harkatu namni sadaqaan tun gahaa miti. Achi garagalee jimaa magaalarra deemee kadhata. Amsoolaatti naa kan jirra deemee kadhata. Achi deemee meeqaan tam miskiinni kun meeqaan tam jimuma kana ofirraa nyaatee oolee bula. Jimuma kana nyaatee oolee bula. Halkanii guyyaa meeqaan tam amata guutuutti deemte jimuma kana nyaatee jiraata. Tokko gartee sukkara sadaqaa harkate mooyyee isaatiitti dhaawata. Maraataa meeqaan tam kataa'ee bishaan xurii kanaan jimuma kana nyaatu. Kan midhaan hin harkanne kan namni nu ufuuf jeefirraa ari'u. Kana hundaatu asii kanan jiraata jechuudha. Ni beekan. Kana mee dura tayaachiftuu taate zinaadha. Guutuun biyyaa waan itti jirtu ni beektani zinaan haraam irratti haa dalaynu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.